Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Akkuma maleeffanne yeroo odeeffannoo isinii qoonnu irratti argamna. Oduu har'aa qindeessuuf dubbisuun kan isin faana turu Anaa Gaajimaati. Mataawwan oduu har'aa keessaa dhimmi haasawaa Jaalmarroo Tibbanaa isa tokko. Waraana Oromiyaa keessatti adeemaa jiru irraas waan odeeffanne qabna. Akkasuma oduuwwan alaa dhimma waraanaa Israa'elii fi Hamaas irraas kan qindeeffanne qabna. Haga dhumaattiin waliin akka turtan kabajaan isin gaafata. Kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaalee Tokkee Kuttaayee fi Dirree Hincinnii keessatti miidhaa guddaan hawaasaa nagaarra gahaa jiraachuu himame. Gabaasa Finfinnee Maltiimiidiyaan argate akka hubachiisutti kutaalee Oromiyaa bakkeewwan lolli waboo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jirutti uummanni loltoota mootummaan ajjeefamaa hiraarfamaa akka jiru barameera. Haala kanaan dilbata kaleessaa 19 bara 2023 waraana aanota kanneenitti adeemsifamaa ture booda raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii ajjechaa fi qaama miidhuu hawaasa siviilii irratti fudhataa turuu maddeen himaniiru. Aanaa Tokkee Kuttaayee ganda ulaa Laanqisaa keessatti waboo fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti lola taasifamuu hordofee waraanni mootummaa uummata gandichaa bifa haaloon haleellaa irratti gaggeessuu himameera. Ganda ulaa Laanqisaa magaalaa Beeree jedhamutti abbaa amantii fi tajaajilaa mana amantaa Oolee Sillaasee luba Asfaa'u Haayiluu Raggaasaa jedhamu waboo soortan nutti bobbaaftanii jechuun mana gadi baasanii maatii isaanii fuulduratti rasaasaan ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Nama maqaan isaa Fiqaaduu Shallamaa jedhamu ammoo madeessuu himanii maanguddoonni dubartoonni illee haleellaa gaggeeffame kanaan miidhamaa akka jiran gabaasicha caqaseera. Kana malees daandiin aanaa Tokkee Kuttaayee keessaa bahee gara Dirree Hincinnii geessu loltoota mootummaatiin cufamuus dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Dirree Hincinnii keessattis dilbata halkan irraa jalqabee lolli adeemsifamuu himameera. Ajjechaan hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru kanaan haati ijoollee shanii aadde Simbiree Dhiinsaa qe'ee isaanii keessatti kan ajjeefaman ta'uu gabaasichi caqaseera. Oduu itti aanee qabnuun Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti lolli guddaan adeemsifamaa jira. Yaada dhaqaa tokkoon simbira lama jedhutti yeroo hedduu kan gargaaramu mootummaan Itoophiyaa siyaasa ofii tolfachuuf waa'ee nagaa lallabaa harka biraatiin ammoo waraana Oromiyaa keessatti gaggeessuu hammeessuu isaa himamee jira. Marii Taanzaaniyaatti dhimma nagaa buusuu irratti osoo taa'amaa jiru bakka hoogganni waboo hin jirretti lollee wiirtuu lolaa qabannaa ejjennoo jedhutti gargaaramuun waraana akkaan guddaa ta'e Oromiyaa keessatti bobbaasuu qaamolee mootummaa kan himan maddeen lola bal'aan amma sa'aatii kanatti illee adeemaa akka jiru himaniiru. Haala kanaan guyyaa har'aa jechuun 20 bara 2023 kaaba Shaggar aanaa Dagam magaalaa Hambisoo keessatti lola waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa turuu himameera. Lola kanaan waboon injifannoo gonfachuu isaa har'aati biyyoolessa Oromiyaa gabaasee jira. Gabaasichi akka jedhetti lola gaggeeffame kanaan waraana mootummaa irraa hedduun ajjeefamuu fi meeshaaleen waraanaa hedduunis irraa booji'amuu himaniiru. Meeshaa waraanaa guyyaa irraa waboon dhuunfachuu ibse kun akkaan baay'ee fi akkaan meeshaa gurguddaa ta'uu isaa gabaasichi caqaseera. Kana malees hidhamtoota siyaasaa Oromoo namoota 100 ol mana hidhaa irraa gadhiisuun namoota reebicha hamaan irratti raawwatame qaamaa irratanis uummanni akka hidhaa irraa baasu taasifamuu himee jira. Odeeffannoo itti aanee qabnu yeroo marii nagaa Taanzaaniyaatti adeemaa jiru kanatti illee uummati nagaa Oromoo loltoota mootummaan ajjeefamaa jira jedhan. Sirni mootummaa Itoophiyaa hidhata waboo waliin qabdu jechuun dararaa jallinaa uummata Oromoo irra ga'u ammeessee akka jiru gabaasaaleen bahan ni ifoomsu. Haalli oltee bultee uummataa dararaa fi hiraarsaa guddaan kan guute waraanni mootummaa ilmaan Oromoo nagaa ajjeesuu hidhuu fi mana irratti gubuu ammeessaniiru jedhan. Inumaa dararaa saalfachiisaan hawaasa irra ga'uu dhiyeenyaa kana bakka maraa kan himamu madda yaaddoo hawaasaa ta'eera. Marii nagaa Taanzaaniyaatti taa'amaa wayitaa jiru kanatti illee uummati keenya boqonnaa haaraa nagaaf qabbananii arganna jedhee abdiin eeggataa wayita jirutti haleellaan kun hammaachuu himameera. Haala kanaanis godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti maanguddoonni 2 waraana mootummaan ajjeefamuu gabaasichi ibseera. Taateen kun gadda jechuun 18 bara 2023 maanguddoota 2 godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessaa kan ta'an obbo Ahmad Usmaan jaarsa umurii 90 ganda Shimalaa Tokkee irraa fi obbo Amaan Aliyyii ganda Tarkaanfataa jedhamu irraa akka miidhaan irra ga'e ibse. Akka jiraattonni jedhanitti reeffa maanguddoota kanaa dhorkachuun guyyaa tokko booda sirni awwaalchaa kan gaggeeffame yoo ta'u
obbo Amaan waraana PP kanaan ajjeefamee reeffi maatiif kennuu diduun ooyiruu isaa keessaa sadaasa 19 bara 2023 argamee awwaalamuu eerameera. Guyyaa guyyaan hawaasa nagaarra lubbuun darbuu miidiyaaleen kan gabaasan yoo ta'u, uummata keenya Oromoo fiqee dhuma isaa keessa nagaan jiraachuun ulfaataa ta'uu himamee jira. Waan seeraaf heera keessa hin jirre maqaa deeggaraa waboo fi maatii miseensota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun qabeenya hawaasaa mancaasuurra hanga lubbuu ilmaan namaa jumulaan daguuguutti kan ga'e mootummaan haala daraa akkaan ulfaataa kanaa cimsee itti fufuu isaa gabaasichi ni ifoomsa. Guyyaa tokko dura jechuun sadaasa 18 bara 2023 marii karaa zuumii gaggeeffame irratti kan dubbate ajajaa olaanaan ABO Waboo Jaalmarroo Dirribaa dhimmoota adda addaa kaasuun ibsa kennee jira. Dubbii dhuka qaban kan hawaasnii fi addatti labataa haaraa Oromoon jaallatamu dubbachuun kan beekamu Jaalmarroon haasaa karaa zuumii taasiseen fuula duraaf Oromoon irraa maaltu akka eegamu akeekee jira. Haasaa kanaan Oromoon hojiin wal dorgomuu arrabaan waliin dorgomin jechuun itti fufanis mataa gadi qabadhaa hojjedhaa mul'achuun uumaa gatiin qabuu jedhaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaadu beeka kan jedhan Jaalmarroon gaaffii sabaa of harkaa qabaa kan jedhan waraanicha namni yoo waa gochuu dadhabe qabsoo kanatti gufuu ta'uu yoo baate akka nama rasaasa tokko gumaacheetti ni ilaalaa jedhaniiru. Namoota olola adda addaa farsuun qabsicha laamshissuu barbaadan kanneen gufuu qabsoo ta'uu hojii godhatan akka irraa dhaabbatan kan akeeku ture yaadni kenname kun. Haasaa Taanzaaniyaa bakka marii nagaa gaggeeffamaa jiru irraa taasise kanaan Jaalmarroon buusii mitii dubbiin keenya maallaqa funaannachuu mitii dubbiin keenya sirnadha ijaarrachuu feenaa kan boruu egeree Oromiyaa ijoollee keenyaaf biyya taatu nuyi ni dabarraa garuu leegaasii akkamii keenya dabarraa kan jedhutu nu yaachisaa jedhee ijaaruuf deemnaa jedheera. Itti dabaluun mul'ata qabna kan jedhu Jaalmarroon mul'ata kanatti gufuun baay'achuu kaasuun qoosaatti kan galma hin geenye ta'uu eeree jira. Yeroo ammaa kanatti Oromoon maallaqa buusuu caalaa ijaarsa barbaachisaa ijaaruu wiirtuu furmaataatti yaada jedhu kan kennan Jaalmarroon ilmaan Oromoo hundi gita isaan ijaaramuu akka qabu dhaameera. Dubbii olola adda addaaf deebii kenneen warra siyaasa hin beektu ijoolleedha kaayyoo hin qabdu jedhamee tuffatamaa turetu har'a addunyaa kana dubbachiisaa jira kan jedhan waan hojjetameen nu madaalaa malee oduudhaan miti jechuun dubbatan. Waan ammaa deemaa jiru kana sana jechuu hin barbaadu kan jedhe Jaalmarroon naamusa isaas miti waan ta'eef garuu qormaata guddaatu fuuldura keenya jira kana beekaa jechuun fuulduratti rakkoon ulfaattuu jiraachuu akka maltu akeekee jira. Yeroo dheeraaf carraa miidiyaa hawaasaa fayyadamuu bal'aa akka hin qabne kan hime Jaalmarroon waa'ee deeggarsa maallaqaa deeggartoota isaanii biyya alaarraa argamuu yoo dubbatan ani gama koon maallaqni iyyuu haafuu jechaan jira namuu ogummaa isaan haa ijaaramuu jedhe. Dabalataan maqaa isaaniin akka hin daldalamne gaafachuun namni yoo waliigaluu dadhabe waliigaluu dhabuu keenya irratti waliigallee taa'uun ni danda'amaa jedheera. Oromoon paartii biraas ijaarrachuu danda'a kan jedhe Jaalmarroon waboo qofa miti dhaaba tolfadhaa sabni bal'aan kun dhaaba baay'ee yoo qabaate ani mormiin qabu maqaa waboon garuu daldaluun hin danda'amu jedheera. Jaalmarroon dhimma marii araaraa irratti yaada kennuurraa of qusateera. Ammatti dhimmi marii araaraa sun icciitaan akka qabame ABO Waboo irraas gama mootummaanis eeramaa jira. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi ABO Waboo kun marsaa lammaffaaf Taanzaaniyaa hoteela Daar es Salaam keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u akka miidiyaaleen biyya keessaa namoota itti siqeenyaan hordofaa jiran irraa wabeeffannee jechuun gabaasanitti marichi baatii tokkoof deemaa jira. Maal irratti wal dubbataa akka jiran maal irratti walii galaniif maal wal dhaban kan jedhu garuu hanga ammaa wanti ifatti beekame hin jiru. Mariin kun waliigalteen xumuramee nagaan waaraan akka dhufu fedhii hawaasa bal'aa yoo ta'u tooftaa adda addaaf shira kana dura barameen marii kanatti adeemuu yaala mootummaa yoo ta'e wanti as deemaa jiru balaa guddaa qabaachuu danda'a jechuun sodaatama. Haleellaa Israa'el mooraa manneen barnootaa irratti raawwateen namoonni hedduun ajjeefamuu Aljeeziraan gabaase. Gabaasa Aljeeziraan kaleessa sadaasa 19 bara 2023 baaseen haleellaan qilleensaa Israa'el kaaba giddugaleessaa fi kibba Gaazaa keessatti raawwate daa'imman dabalatee namoota hedduu ajjeesuu isaa qondaaltonnii fi miidiyaaleen Filisxeem kan ibsan yoo ta'u lafti marfame kun guyyaa 444ffaa boombiitti darbatamee jira jedhan. Haleellaa Israa'el giddugala Gaazaa mooraa baqattootaa Bureejii fi Nuseeriyaatti irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 31 du'u ministeerri fayyaa naannoo Hamaasiin bulfamu dilbata kaleessaa ibseera. Kibba magaalaa Kaan Yuunus keessatti haleellaa raawwatameen dubartiin tokkoo fi mucaan ishee ajjeefamuu dhaabbate oduu Falasxiin waafaan gabaaseera. Humnoonni Israa'el yeroo weeraraa West Bank dhuunfatamte keessatti raawwatan qaama miidhamtuu dabalatee namoota 2 rasaasaan rukutanii ajjeesuu isaanii waafaan ibseera.
qaama miidhamaa ganna 46 Isaam Alfaayed seensa mooraa baqattootaa Jeeniin irratti kan ajjeefame yoo ta'u, dargaggeessi ganna 20 Omar Laham ammoo mooraa baqattootaa Dheeyisheen Kibbaa Beetlehemitti argamutti ajjeefamuu isaa waafaan ibsee jira. Jireenyi keenya si'oolidha. Ajjeechaan kun kan raawwatame haleellaa hamaa manneen barnootaa fi mooraa baqattootaa kaaba Gaazaa irratti raawwatameen booda jechuun Aljazeeraan ibse. Dilbata darbe haleellaa mana barumsaa IF Fakhor mooraa baqattootaa Jabaaliyaa keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 50 kan du'an ta'uu ministeerri fayyaa Gaazaa beeksisuun, haleellaa mana barumsaa lammaffaa Taal Azaatar keessatti raawwatameenis lubbuun namoota hedduu darbeera. Xiinxalaan siyaasaa olaanaa Aljazeeraa Marhaan Bishaaraa akka jedhanitti waraanni Israa'el hospitaalotaa fi manneen barnootaa irratti xiyyeeffatee boombii haleelaa jiraachuu ibsuun, mana barumsaa namoota 10,000 lakkaa'amaniif gaaddisa ta'uuf qilleensa irra boombii ittiin darbachuun miidhaa kasaaraa nama gidiraa fi du'a uumuuf yaadameeti jechuun Bishaaraan dubbachuu Aljazeeraan gabaasee jira. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaata. Miidiyaa keenya Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa dhaamsa keenya.